Atileetiksiin Itoophiyaaf kallacha addunyaan itti beeku kan lammiileen itti boonan akkasumas immoo kan atileetonni illee fiiganii ofiifis biyyaafis ta'anidha. Booda kana garuu waan kana dhabaa irra rakkoon kun waan bubbulee haaraa miti garuu qalbii uummataa cabsaa akkasumas immoo miira uummataa illee miidhaa jira. Shaampiyoon atileetiksii addunyaa dhiyoo Tookiyootti dorgomame irratti Itoophiyaan yeroo jalqabaaf waggoota 32 keessatti warqii malee biyyatti deebiteetti. Kun maaliif ta'e jennee atileetota akkasumas immoo leenjisaa isarra darbees immoo kanneen atileetiksii Itoophiyaatti dhiyeenyaan hordofan gaafachaa turre. Kanaafuu rakkoowwan ijoo kanaa jedhanii wantoota 5 nu tarreessaniiru. Tokko ilaalla. Sababa tokkoffaa rakkoo ijoo jedhanii atileetonni akkasumas immoo leenjistoonni kan kaasan hooggansi laafuudha. Yeroo dheeraaf namni atileetiksii keessa ture akka federeeshinii hoogganuu yaadamaa ture. Daraartuun hoogganteetti akkasumas immoo atileet Hayilee Gabrasillaasee hoogganeera. Waan dalagalis qabu, waan laaffisan yookiin immoo waan hin furrees qabu. Amma immoo kan federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa hoogganaa jiru atileet Silashii Seen keessan beekaa rakkoo kanaan furadhee kana dura BBCtti dubbatee ture. Haa ta'u malee ammallee rakkoon jira. Rakkoon ijoo keessumaa gareen biyyaalessaa diigamee ammallee ijaaramuu dhabuu isaati. Atileetonni dorgommiirratti wal argu leenjisaa garaagaraa jala kan isaan leenji'an miirri biyyummaa hin jiru tokkummaan hin jiru waluun beennuu jedhani. Amma immoo haadhuma isaa miidiyaatti ba'anii rakkoo jiru kan isaan dubbataa jiranii kunneen hooggansa federeeshiniidhaan kan sirrachuu danda'an akka ta'an kan atileetonnis akkasumas immoo leenjistoonnis dubbatan.